السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت نجها أنيس نجها الحمد لله رس ديفيد فيتنجرا وان أجايبا في وان غاري كيسته نموني غير تليجرام في إيمو في أمس مسنجران غافي هدو نجا فتنجتشودا حالا كميني انترو بريدا انترو واترماركي هنك أم نجتشودا أكمتي أرجتشو دندنيا وري جتن isiniif qophaa'ee jira immoo warri koopiraayitii akkamitti ofirraa haqanii fi akkamitti viidiyoo tokko koopiraayitii nurratti taheera eessatti taheera sekoondii meeqa akka tahe akkamitti viidiyoo kam akka koopiraayitii tahe beekuu dandeenya warri jettanii karaa telegiraama kiyyaatiin fi karaa immoo iimootii fi misenjeraa warri na gaggaafattan yeroo lamataa inshaallah qabadheen isiniif dhihaadha jechuu qophiidha. Kanaafuu har'a barumsaa gaafii nama hedduuti jechuudha. Namni hedduun maal jedha isinitti fakkaate legendii kana jechuudha. Kunoo akkuma agartan legendii intiroo makar jedha garuu yeroo serchi gootan ka barreeffama tokko qofaa baachuu. Kun immoo bifa garaagaraati jechuudha. Waan anattillee baay'ee tole tokko waan gaariidha jechuudha. Fuulli isaa kana fakkaataa kunoo haala kanaan baay'ee jira jechuudha. Irratti tuqxaniituma ka xiyya qabu kana daawulood godhuu dandeessu. Asirratti niiw jettuun ispeeshaal asirratti akkas bubbuttanii waan garaagaraa qaba jechuudha. Baay'eedha akkas butuudhaan bifa barbaaddan akka barbaaddanitti godhuu dandeessu jechuudha. Hayyee amma gara barumsa keenyaatti deebinaa amma eessaa akka argannu isinitti nan himaa. Pileestoorii keessan keessa seentanii asii booda legendii intiroo makar jettanii barreessitu jechuudha. Kunoo barraahee jira waan duraan seerchi godhee jiruufu akkasitti naaf baasa. Kana osoo hin taane kunoo ka tokkoffaa kana lammaffaa kana hin taane ka sadaffaa kana jechuudha. Kunoo kana jechuudha inni. Kunillee ni jirti garuu kataba barreeffama qofaadha jechuudha. Kun immoo haala ajaa'ibaa ta'een jechuudha kun kan jiru amma buufattan jechuudha. Asirra irratti quudhaan ani amma buuseetiin jira waan hin ta'eef open jedheen isin agarsiisa jechuudha. Steepii by steepiidhaan haala gaariidhaan jechuudha. Intiroo baay'ee namatti tolu jechuudha. Kunoo akkana irratti gadi tuqxan haala kanaan daawulood gootan jechuudha. Yeroo takka erga daawulood ta'e immoo marraa yeroo lamataadhaa isin hin barbaachisu jechuudha. Tole choose from gallery jedha asirratti tuqxanii gallery keessan keessaa footoo barbaaddan fudhachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma kana fudhadhee isin agarsiisu. Saayizii isaa immoo 16:9 jechuudha. Kanan godhadhu maaliifiin intiroo wanni yuutuubaati jechuudha. Tole egaa akkas godhee raayitii tanan tuqaa. Haala kanatti kunoo irratti barreeffama jira jechuudha. Barreeffama garaagaraati. Amma edit animation jedha inni kun open kan jiru kun immoo women mobile content kun beeksisa jechuudha. Adiidha edit jettanii tuqxu jechuudha. Edit erga jettanii istaayila garaagaraa jira jechuudha. Barreeffama haala sochii isaa garaagaraa kun akkuma asirratti agartan kana isa sochooha. Sochii isaa kan isinitti tole jijjiirratu dandeessu jechuudha. Haaluma kanaan ammallee gadi kana jechuudha. Kunoo kan asirraa kana jalarraa kanan agartanii asirratti kunoo ka tokkoffaa intiroo jedha. Intiroo yoo barbaadde asuma tuqxaa jechuudha. Intiroo kunoo bifa babbareedaa ta'een jira jechuudha. Bifa haala nama gammachiisuun jechuudha. Haala akka barbaaddetti jira. Kunoo kana keessaa filattee kan feete hojjetatuu dandeessu. Ani immoo amma mee tokko irratti isin agarsiisu. Fakkeenyaaf barreeffama amma asirratti socho'u kana barreeffama amma asirratti socho'u kana barreeffama asirratti socho'u kana amma jijjiiruu yoo feetan kunoo foontii jedha. Foontii isaanii jijjiirtu jechuudha. Bifa garaagaraatiin jijjiirrattu. Achi booda ammas text jettu barreeffama ka barbaaddan jechuudha. Your title kana jedhu kanarratti in barreessitu jechuudha. Bakka kanatti maal akka barreeffatuu dandeessuu fi maal akka barreeffatuu dandeessus in barreeffatta. Tole amma kana immoo akkas guddisuu hin dandeessu jechuudha. Akkas butuu fi akkas butee xiqqeessuu akkuma agartan kana ka gadi kunillee akkas kunoo dheeressuu katabaa laman jechuudha. Kan amma saabtitilii heer ka jedhu kana akkas godhee dheeressaa jechuudha.
haaluma kanaan amma kalarii isaa jijjiirrachuu ni dandeessu. Kalarii isaa kunoo akkasitti jijjiirrattu jechuudha. Ka jalaa san balleessite ammallee baakgiraandii isaa ni jijjiirrattu kunoo haala bifa garagaraatiin jechuudha. Ammallee animeeted jedha kunoo haala sochii katabaa kanarratti sosocho'uun jijjiirratuu ni dandeessu jechuudha. Ka tole amma gara duubaa deebi'uudhaan akkamitti introo hojjetanna ka jedhuuf immoo isin fedha keessan irratti hundoottanii ka barbaadan hojjetuu dandeessu. Ani amma kanan filadha waan ta'eef kanarratti cuqaasaa jechuudha. Introo kana tolchatu yoon barbaade maaliin godhan isatti fakkaate amma introo kanarratti kiliik ergan godhe booda isaan foontii isaan jijjiiraa jechuudha. Foontii jijjiiruun dura irratti immoo barbaadan tekstii gootanii achii booda kunoo bakka kanarratti tuqxanii ka duraanii hin haqxu jechuudha. Hin haqxaniiti maal akka waan barbaadda sana si barreeffatuu dandeessan. Amma fakkeenyaaf ani niwutuub jedhee yoon barreesse akkasitti jechuu ka gadii kanallee tuqxanii akkasitti my channel jedheen barreeffadhaa jechuudha. My channel jedhee ergan barreeffadhe haala kanaan barreeffama kana guddisuu xiqqeessuu nan danda'a jechuudha. Kun akka kanatti jechuudha guddiseetiin jira jechuudha. Kunoo in xiqqaata jechuudha katabaan inni kun jalaa. Tole kun amma guddisee mee isin agarsiisuuti. Amma akkuma kanatti kalarii isaa bifa garagaraatiin jira waan ta'eef jijjiirratuu dandeessu jechuudha. Kunoo asirratti tuquudhaan hin jijjiirama. Ammas baakgiraandii isaa jijjiiruu barbaadan asi tuqxu. Ammallee animeeted bakki jiru kana tuquudhaan ka barbaadan irratti tuqxanii jechuudha. Introodha waan ta'eef kun walirratti hin hojjetu. Tole foontii isaa jijjiirraa jechuudha. Foontii isaa jechuudha kana qubee isa isinitti bareede filattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kanan filadhame kana erga filadhe seet bakka jettu kaansel osoo hin jenne seet jettanii akkas gootu jechuudha. Akkanatti nuuf bahaa garuu katabaa kana jijjiirrachuu feetan istaayiliin sochii haala sochiisaa kana hojii jijjiirratuu feetan kunoo as keessaa itti jijjiirratuu dandeessu jechuudha. Amma kuni walumaa galatti xumuramee jira jechuudha. Seef godhachuudhaaf immoo ekspoortii kana tuqxu jechuudha. Irratti kiliik gootanii sagalee hin qabu. Sagalee immoo kaayin maasterii keessa seentanii 720 kanarratti feetanillee 1080 kanarratti feetanillee haala garagaraatu jira. Isin garuu kwaalitii kan nagaa kan qabu 720 kanarratti filadhanii. Do not close the app while exporting. Appii kanarraa hin deebiin jedha hanga buustutti hin eeggannaa jechuudha hanga xumurutti. Hayyee kunoo daawulood nuuf ta'eera jechuudha. Kunoo bifa bareedaadhaan jechuudha. Haala garagaraatu jira garuu ani kanan filadhee fedha kiyya irratti hundaa'eetiin isin agarsiise. Isin immoo fedha keessan irratti hundoottanii ka barbaadan filatuu dandeessu jechuudha. Amma kana keessallee yoo seentan kunoo haala kanaan ediit ka jiru kana godhuudhaan irratti barreeffachuu dandeessu jechuudha. Kana istaayila jijjiirtanii haala garagaraatiin irratti tuqxanii ammallee gara duubaa deebi'uuf gosa niiw kanarra tuqxanii akkanuma asitti tuqxanii jechuudha. Barreeffachuu dandeessu irratti gaasii yaanii erga keessa seentanii isiniif galaa garuu kan xiyya kana qabu daawulood godhuun isinirra jiraataa jechuudha. Daawuloodiin gijaa kunoo haala saffisaadhaan bu'aa shabakaa qabaattanii egaa bu'ee irratti tuqaa kanallee hojjedhee isin agarsiisu idiit jedha. Egaa idiit nuun jedhe maal goota bakka amma foontii tekstii kana tuqxaniiti achi irratti barreeffatu jechuudha. Smoos tekstii bakka jiru bakka amma baakgiraandii qabu kana waan barreeffatu barbaadan ani amma isin agarsiisumaaf islaahi. Tole amma kan immoo animeeted bakka jiru kan immoo YouTube jedhee yoon barreesse kunoo haala garagaraatiin jechuudha. Haala kanatti barreeffamee mul'ateera jechuudha. Tole amma gara duubaa walumaa galatti deebi'uudhaan kaayin maasterii warri qabdan kaayin maasteriidhaan baakgiraandii isaa hojjetachuu dandeessu jechuudha. Kunoo daawulood nuuf ta'eera.
legend intro jedha. Kunoo jechuudha haala kanaan intro baay'ee gaariidha jechuudha. Watermarkii illee hin qabu. Baay'ee namatti tola. Warri gaafiin keessan hafee yeroo biraa inshaallah qabadhee isinii dhiyaadha. Ammaaf hanga walitti deebinutti viidiyoo tana like, share, subscribe gochuu hin dagatinaadha. Nagahatti tura.